kijibaatu jira jechuudha. Erga jaarma uummata tokkummaadhaan wajji qabsaa ture uummata tokkummaadhaan waliin masakamee biyya san irra bilisummaa tan fide uummata Itoophiyaa guutuu gabrummaa jalaa baase tokkummaa uummata Oromooti. Har'a Oromoo sadarkaa sanirra jirti neevar hin jirtu sadarkaa sanirra hin jirtu jechuudha. Warroonni awwalwaalee meeqatu jira jechuudha. Sooshaal miidiyaa irra deema biyya alaa daasboora kana keessa warri har'a raajii guddataa fa'aa yaasoo kabbabaa fa'aa wajjin harkadhaa jiru caasaa girmaa xurraa miliyoona jira. Miliyoonatu jira jechuudha. Uummata shiftoota akkanaa kanatu lixa Oromiyaa keessa maddeeffatee jira jechuudha. Dooktar Abiyyi Ahmad jara kanarratti tarkaanfii fudhachuu wallaalaniiti. No, dadhabaniiti wallaalaniiti bitaan. Agaazii kumaandoo takkitti orkeetti dhabama gochuu dandeetta barumata kana. Shiftoota tanii immoo innati shiftochin basakandi maatfaati ይችላሉ. Daqiiqatti jechuudha. Garuu Oromiyaan dirree lolaa hin ta'inii jechaa fi bakka hin beektanis Oromiyaan dirree tasgabbii dhabde hin ta'inii dhaaban. Wanni jara jechaa jiran Dooktar Abiyyi fi Lammaa fa'aan uummata shiftoota Wallagga keessa sochootu tana itti bobbaasuu hin dadhabne bara. Humna federaala jira, waraana jira, agaazii jira, poolisii. Kanaaf uummata kana dhabama godhuu dhabaniiti miti. Uummanni Oromoo biyyi tana Oromootu bulchaa jiranii laga haqeessisuu jechaa oobsaatuma jiran jara tana sossobachaa jiran Daawud Ibsaa immoo gaafannaa zeero wanta akka kan qabu minum nagara illee muko nuti arra silaa Daawud Ibsaa waraanni kun arra kasaa ka ta'u taate Daawud Ibsaa zaaree ka ootiin kan qutti bulaa waraam OPD wajjin Lammaa wajjin taa'ee naasa'u Joorfaa wajjin taa'ee mari'atu Oromoo Federaal Koongireesii paartiilee siyaasaa Oromoo dheengadda walgahii dheengadda walitti qabaman irratti silaa hirmaachuu baatee ture Daawud Ibsaa. Lammaa cinaa taa'ee Dooktar Maraaraa cinaa taa'ee silaa haasa'uu baatee ture. Uummanni Oromoo bajaatu waraana kana inni quban qabu bara Abiyyi faan gabbaanii waraanni kun keessa kaabaa otii miti akka jaarratti dubbachuu qaba Abiyyi faan dubbata gabbaanii dubbachuu qaban. Achiwwan akka Daawud Ibsaa fa'aa hin ajjeefne eeyidoon godhamuufii qaba. Leencoo lataan lubbuudhaaf Wallagga deema ayeedum biimoota ayeedum Wallagga keessa leencoo lataan deemu mee dhiiraan na deemu wanti itti leencoo lataan wanti Lammaa Magarsaa dhaltaa naannoo sanii miti haa deemuti. Lammaa Magarsaa እዛ ጋር ሄዶ ቢሞት ትንሽ ይሻላል የሆነ እቺ ደመ ካጀፈ ሙታ ደበር ኢልማኑ ቦሌ ሰሳኒ አተኒ miti gaafa si rakkoo ndachuu dolu ከአብይ ammoo ደግሞ ጅማ አባ ጅፋር ሲሊስቲ ኦሮሞን kun ሲሊሳ ሲዳማ ሲሊሳ uummanni Itoophiyaa keessa jiru guutuu sidiisa. Hoogganaa si hammatee imimmaa sirraa xaragee ofiis qabee si maxxanfata. Wanti pelleef yaasaa jirtu dhagaa jirtan. Abiyyi faarratti xiyyeeffannaa jarri godhanii dalagaa jiran hojjechaa jiran. Marii jarri gaggeessaa jiran. Warroota durii qabatanii arrallee deebi'uu warroota barbaadan. Warroota Abiyyi faa tuffatan. Warroota Abiyyi faarratti dhagaa darban. Uummata kana wajjin warra hojjechaa jiru jira. Warra laaggartee Daani'eel Biraanee faa wajjin. Aluulaa Salamoo faa wajjin. dalagaa jiru kaakka yaasoo kabbabaa fa'aa caasaa girmaa xurunaa fa'aa warra akka raajii guddataa fa'aa uummata kana uummanni Oromoo beekee itti dammaquudha qaba. Uummanni Oromoo biyya waan qabate sitti fakkaatin gabrummaa bittinni bim jettu keessatti ibsee nu dannu akkuma keenya akka durii sanitti saabullee nu wajji waan nu fuuldura dhufu kana arra dubbadhee miti argaa Oromoo Abiyyi fi Lammaa waataan jechuun ilaaluun Oromoo dhangootti hin deebitu kana beekama. Amarra kasiidhatee jira, Tigreedha kasiidhattee jirti. Gaafa Oromoon achi waa taate Sumaalee guutuu sitti qabsoofti siilotti. Beenishaangul siilola, Asiyaameerra siilola. Sabaaf sablammiin daangaa kennan nu marsee jiru Affaariin dabalatee uummanni guutuun naannoo qaba siilola. Oromiyaan dirree lolaa taati, dirree joogumsaa taati. Uummanni Oromoo dhiigni Oromoo dhangala'uuf deemaa jechuu bara. Maa wal sobnasi? Osoo har'a Abiyyi du'e Lammaan du'e. Waan dhufumee tilmaama Oromoo. Ni akkanumatti tilmaama. Ofuma keessa ni rakkoo uumtanii rakkoo achi Abiyyaan illee mefixxaru Lammaan illee mefixxaru uummata nagaa wajjin jiraatu afaan keessanuu fudhannee mana barnootatti barannee warra siin jedhu deemtanii itti qottiistanii tuttuutanii achi taphasaaxartanii gootanii har'allee caasaan Geetaachoo Saffaa warra ho'aatti peellee fi guutuun Oromiyaa keessas Dabuubii keessas naannoo Sumaalees dabalatee Amaaraas dabalatee bakka hundi jiran mallee hulluun botaalla wanti jarri qulqulleessan hin jiru wanti jarri qulqulleessan akka sadarkaa federaalaatti malee hanga gaditti caasaa wanni bu'ee qulqulleeffame tokko hin jiru jechuudha. Uummanni yaa Oromoo ka'ii dammaqi tokkummaa kee cimsi injifannoo amma argatte kana
jabeeffadhu ce'umsa kee kana ceesifadhu nagayaan naannoo keetitti nagayaa buusi kaansarii xannachasi keessa jiru of keessaa baasi saaxili warri kun yoo dhugaanan abaa'oo ka ta'u taate abaa'oon biyyatti gale kumaa fi wayii warri galmaa'ee seera mootummaan oromiyaadhaa beekee poolisii oromiyaatti makamee jira abaa'oo orjinalli kun ammoo maatii kenna gallaala boqotanna jedhanii deemaa bobbaasan nagaan waraanni ammasii deemutti jiru kun waboo miti waboon wallagga yookaan lixa oromiyaa keessa ture laggasaa wagii irratti dhaabbatte laggasaa wagii booda ka laggasaa wagii bohaala andi abaa'oon wallagga keessa jiru kijiba buufaa turiinaa fanutti noofina walla laggasaa wagii irratti dhaabbatte jiran abaa'oon lixa oromiyaa keessa dambidolloo laggasaa wagii irratti dhaabbate kazaa boola caasaa fi jinni achi keessaa qaban hin jiru jechuudha waraanni jara achi qabdu dhumatee fi jira jechuudha lixa oromiyaa keessa achirratti dhaabbate hoggansa laggasaa wagii irratti dhaabbate kaafee dhibittinnaa'e kun bakkatti gale kun ammoo biyyaa ba'e dhumate kun awurooppaan hojii ciisa yuuno warroonni laggasaa wagiitiin ajajamaa turan nu wajjin awurooppaa keessa jiran kuno eegga mootiin isaanii irraa ajjeefame biyya gadhiisanii biyyaa bahanii jiran dhumate hin jiru warri waraanni amma uumame kun jijigiyya misraaq faa wanni maqaa isaaniitti biraajii guddataa faa ummata maafiyaa ummata hattoota guruuppii kanaan deemaa jiraa jechuudha laa mee beera xixiqqoo waan hin taaneen ummata maafiyaa waan jiraa dubbatu kaayoo jiraa beena jechuu eenyu akka jarri ta'an beena jechuu kanaafuyyuu ummanni oromoo dammaqee bayyanachuu qaba jechuu abiyyaa makkalee sirrii dubbate yeroo isaa eega jira maal jedhee deebi'aa deebisuu barbaaddare mun bulee mallise hiduun akka daluutaa kanaaf wanti abiyyi kaleessa dubbate san an dhibbatti deeggaraa jechuudha inni dooktor Abiyyi Ahmed nama ofii isaatiin fedhinnaa isaatiin bakka fedhe dhaquu danda'u miti namni nageenya biyyattii warreessu jira wanni hunduu caasaa qaba jechuudha yoo caasaan nageenyaa nageenyiniif naannoon kun nageenya keetiif gaarii miti hin deemtu jedhee hin deemtu martaachuudha aayidu dhumatee jira jechuudha dirqiin qabsee seera jarri jedhee hin deemuu hin danda'u jechuudha isaan nageenya biyyattii waan eessaniif abiyyi kamootamanii maqaan magammata mashaan allabbaatu ስለዚህ ወሮኒ ዳጋ ወለረት ተራጅተን ዳበዳ ኦሮሞ ዲና ከሰነለት እየፈዳ ዳጋ ወለረት ሩዲ ሰቲ ዳጋ ዲና ተራ ወያኔ እየመጣል ነው ሲሉ ፉት ጅረቢ ባህራን ጃረሜ ድሬ ጉበት በሄ አራ ወለ ማሪያቻ ጅራይቹ ከነጫላ ረጋም ቢራ ወኒ ሲበር ባደቱ ኩልን እንጅሪ ጆርሞቲያ ከናፍ ኡመን ኦሮሞዳ በከጅተኒ ተቆታተኒ ጅጅራ በከለ ቄሱ ድርቀማ ቀርተኒ ይቹ kana wanni ani sinin jedhu tokko as dhumarratti wanni asini dhaamu tokko maalidha ibalu maalif kana jedhe dhagaa walirratti taruudhiisa ajandaa waliin baasina biizii waliin godhina abbaan fedhe yaada fedhe barreeffachuu hin danda'a this way of democracy waan itti fakkaata abbaan fedhe barreeffatu abbaan fedhe qeequu balaleeffachuu mirga qaba maalifi namoota value haga namaa kennu hin beektan namni tokko value hagam qabaa kun hagam qabaa jettanii ni tilmaamna jechuudha hayyoottanis taanii aktivistoota abbaan fedhe yaada isaa ibsachuu mirga guutuu qabaa jechuudha garuu dooktor Abiyyi Ahmed mataa isaatiin lafaa ka'ee deemuu hin danda'u dhumatee jira warroota caasaa jira nageenyi kana naannoo kana dhaqe nageenyi isaatiif naannoo kun maal fakkaata warroota jiran hedduutu jira jechuudha siyaaya Ameerikaa guutuu yaa Afrikaa mirxi marii ta'uu የተመረጠ ሰውዬ namicha Awurooppaa guutuu itti amante namicha Awurooppaa fi addunyaan guutuun jaalatte ummanni jaalate akkam gootarree addunyaan jaalatte Ameerikaan jaalatte Awurooppaan jaalatte ummanni biyyaa sabaaf sablamni jaalatte nama kana akkam gootan nama waa'ee jaalalaa haasa'u nama waa'ee tokkummaa haasa'u nama waa'ee nageenyaaf dimokiraasii haasa'u nama gartee waan shira waggaa 27 xaxamaa ture tolchi waan ho'aat namarra dalagaa turte ifa baasee shirri jaraa beekame ummatan akka jibbaman ummanni sun akka lammata Itoophiyaatti hin deebine yoo ho'aatarrallee ka dhuftu taate Abiyyi hoollee ka duullee taate Tigiraan dhuma biyya sanii qaban Itoophiyaa guutumaa guututti addunyaallee beekamtiin kennituuf ummannis beekamtiin kennuufi jechuudha. Ummanni kenna ji'a 8 Abiyyi biyya bulchitana hagam takka bayyanate dammaqe ummanni Itoophiyaa guutuun jechuudha. Kana beekama. Laala caasaa girma xururaafan waan uuman burraa yuuratti qeerroo fakkaatanii rakkoo guddaa sakka uumanillee jiru malaala. Laala uummata kana laala. ቡራዩ ላይ ያ ችግር የፈጠረው ማን ነው? እነ ያዞ ከበበ ናቸው። ያዞ ከበበ ደንገደ ቡራዩቲ ሂሪራ እንቱረ ያዞ ከበበ ሂሪራ ጉባቱ ነበር ቡራዩቲ የቱ ሂሪራ ደንገደ
hiriira dangaddaas warra qindeessaa turanii jechuudha. Uummanni kun warri Finfinnee Gimboo 7 fa'aa hojjetanii nama kan busu soos ga'u Abiyyi fa'aa balaaleffachuu Lammaa fa'aa balaaleffachuu isarratti dhagaa horuu akka biyya kanis aangoo daaritti gadhiisaa federaalizimii diigaa burraajuu ላይ ያ ችግር የፈጠረው ማን ነው? ወራ ማፊያ ግሩፕ አማከረ ጫሳ ያዞ ከበባ ፋቪ ግርማ ጥሩ ነፋቱ መጀቹ ይባል ይበቲ ረጋ ጉቶር ከፈለ ቢይፈን ዱበተጅ ማሊፍ ዋን ከለ ጎተን የረጅ ነጋፈኑ አረ ዋን ረጥ ከመሪፍ ማሊፍ ሆቲ ፔለፎ ጂንደላይ ተኒ ጀነሮ ከፈኑ ጋፊኒ ጅምረ ዱበት ጋፍ ኦዴፓ ኦፒጆ መቃጅ ጅረን ዱበተ ይራ ቢይ ግጥም ጎነ ጅራ ጀቹ ማል ጀነ ዱበት ማሊፍ ኡመተ ከነወ ጅሮ ጀተን ገላይ ተን ጀነሮ ጋፈኑቲ awalwalle jedhe kenni dubbate laala oromo bar oromo ho'ato jindaletu mafia gruppi amma lit oromiyaa keessa socho'aa jiru kana laala qabanii ragaa wajjin kan evidence ta'iso information qorannoon irra geggeeffame girmaa xurunaa hidhaa jira information hedduu kennaa jira